السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم التن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورنا رفتن أنا ورويل كام التويل كام بجنا جهان رفتن هنديك يسنون ورودي هذا سنين جد ربي إن شاء الله نما حق دبت على ربنا وهاقول سلام تكية تاسونا كأيوف أبون دعتنا ربي نما قاد أباتي ملكه هندك إنك خالق السماوات والأرض نقول سان دمجرد إفهمتي كوسين الرات رهدا نوفل تاسنين جد إن شاء الله جماعة سجنتك إنك تسينا ورب راتات بإذن الله تعالى إن شاء الله حق أيوف أبو هندك يسنوك مدران أمن نكاين دعتنا حق أنا فباتي عن السودان أمة الدنيا كيسر ركتو كمو ربي نقرتي أكركو باس دعاء سنين دعتنا سنين جد جماعة سكنتك يا كلت نسينا إن شاء الله رب خير هاقولوا متدورين كي يقويات إن شاء الله USF Ethiopia راجت متدورين كسمة سن الراكن جنرال تحدث ورده ولا أنسى كون التانسون إثيوبيا في إرترا ودون كنين هندنو كان كيسا أديله هدو دوغا ماتشيستوس نجرتي رب راتات إن شاء الله جباب سيسني تون فاقويا كليسا مكاك الليساتين حال جروسولين دبر سنج الدكتور كيسا بين وفلشة سنين جتّا كان درا والأنسون واي تجري كيس جرتو يرب راتاتي ولله لا جتّو إن شاء الله قال بريد إلمان أرومودا حالي جما تجري الرجرو حال بريدا متي بيا كليسا كاسلاودو ما تدري كبدرو فين وصوت سنين كليسنا دربي كيسا بي أكما بيك تانيتي خرا تجري الرا أراكو جدة ديما جرا جرال تحدث ورد ديو كان قطة رتوريات أمو warri armii soddomii tokko jedhan warri maanjoriino jedhaniin durfamu armii soddomii tokko sun meeshaalee waan akka bireen dishqaa waan kanneen qabachuudhaan maqalee seenanii bakkoota silaa eeydoo nageenya warra eeguu san cabsanii seenuudhaanii rakkoon hedduun bakkoota adda addaatitti aga saamicha meeshaa lolaa bakka istooraa cabsanii fudhachuuf rakkoolee adda addaa deemaa jira. Kanaan wal qabatee Jeneraal Taaddasee Warradeedha guyyaa kaleessaa sodaadhee jira dhaadannoon adda addaa na jirtedhee dabarsee ture. Haa ta'u ammoo wanni amma deemaa jiru gama san keessatti baay'ee naannoleen karaan hedduunis cuccufamee sochiileen naannoo sanii akka gartee gufuu godhatetu himamaa jira. Kanaan wal qabatee haalli Tigraay keessatti deemaa jiru waan kana hara keessaa qabu warri Shaabiyaadha gama saniin seenanii akka waan kana cambaa jirantu himamaa jira jechuudha. Kanaaf haalli isaan keessatti argamu akkuma beektan warri bakkoota adda addaatitti jeneraalonni kaleessa asirraa baqatanii galanii fi warri baandaaleen keenya akkuma isin beektan nurra faarsan warri Shaabiyaaf gurmuu ta'ee inumaa Shaabiyaan akka gartee Itoophiyaan karaa galaana diimatti hin baaneef Itoophiyaan irra gufuu taatiif daboo Shaabiyaaf tayyanii eegan ofii wal nyaachuudhaan bakka adda addaatitti caccabanii jiranii. Kun wanni amma eeggamaa jiru kaan masaraan gartee Tigraay harkaa warra mormitoota kaawwanii uflamaanii wal asiyaachuu la'u jiranii. Harkatti kufalcha jiru eeggamaa jira. Haa ta'u ammoo warri armii soddomii tokko kun gaafiin isaan kaleessan gaafii mindaatii gaafilee bu'aa isaaniiti irra guddaan jechuu isachi buusanii waa godhu osoo hin taane gaafilee asiin dura gaafa mootummaa federaalaa irraa ajaja fudhatee yookaan ammoo hangoo fudhatee deemu qabxii 8 akka hojiitti hiikuuf waan sanirraa mallatteessee deeme sanniin hojiitti hiikuu dadhabee kanarraa ka'e gungumtiin isaan jidduu haala adda addaatiin deemaa ture. Innis yeroo kaan karaa warra mormitoota yeroo kaan akka nama biyya bulchuu asii achi jidduu tanniin lafa cambaa ture. Kun odeessa guddaa yeroo ammatti Tigraay irraa dhufaa jiruuf oduu gartee haala adda addaa gamsa irraa deemaa jira. Kanaan wal qabatee mootummaan federaalaa abbichuunis galgala kana oduu atattamaa baasaniin baankileen 17 akka isiin cufamtuuf sossoonee godhanii jiranii. Kun haalli wal qabatee waan isaan dalagaa jiran kanaan wal qabateeti kun ta'ee jechuudha. Kanaaf haalli Tigraay keessaa baay'ee fokkataaf hamaa karaa gartee dhiigol jisuu lola seenuu kan jedhutu sodaatama eeggamaa jira jechuudha. Gabaabduttuun tana haga amma seenetti oduu eeguu jira. Inshaallah bakka irraa dhufu oduu haarawaa jira jedhamee yoo oduu sana argadhe jidduudhaan darbees ni kenna jechuudha. Tigraay irraa oduu haarawaa eeggamaa jirtu jira. Isii aga haasofnu kana inshaallah iskiriina kiyya irratti eegaa jira. Yoo isin naa dhufte inshaallah isiniin gaa jechuudha. Kaanii wal qabatee kagamaa Itoophiyaadhaatiif USA'titti isinii deebi'a. Kun oduu gammachiistuu akka uummata keenyaaf keessaa yoo warri mootummaa kana deeggartan ilmaan Oromoo sabaa sablammoonni oduun gammachiistuun karaa mootummaa Ameerikaa irraa dhufte. Mootummaan Ameerikaadha akkuma beektanitti mootummaa addunyaa keessatti yeroo ammaa suuppaar paawaa biyyoota addunyaa kana keessatti murteessituu taate USA jechuudha. Kanaaf akkuma asiin dura yaadattan jeneraalli Ameerikaadha kan gartee Afrikaa kana bakka bu'ee gara Itoophiyaa dhufuudhaan Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaatii fi muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Alii wajjin haasaa godhanii asirraa deebi'anii. Sayirra wanni haasa'ame tokko qabxii sanniin keessaa waa'ee bishaan
galaana diimaati. Kun ammoo gartee Itoophiyaan karaa nageenyaatiin galaana diimaa irratti baatee bu'aa isiin qabduu fi benefitii biyyoota hedduuf qabdu waliin tuttuqee turre. Amma immoo inni haarawatti deebi'ee dhufee guyyaa kaleessa jechuudha karaa mootummaa Ameerikaatiin ministeerri hajaa alaa Ameerikaadha. Telefoona gara waajjira muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Ali bilbiluudhaan wajjin haasofni godhamee jira. Haasaa kanarratti kaawwanni karaa mootummaatiin ifatti gabbaa'es yoo jiraachuu baate wanni yeroo ammaatti deemaa jiru muummichi ministeeraatii fi ministeerri hajaa alaa kan Ameerikaadha. Haasaa waliin godhaniin Itoophiyaan akka karaa galaana diimaa dhuftuu fi rakkoolee Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti godhamaa jiru kana karaa nagaatiin akkuma duraan jedhame itti fufuu fi kanaan Itoophiyaan akka beezii waraanaa yookaan ammoo waraanaan karaa galaana diimaatitti baatuu fi waliin mari'achuun haasa'amaa jira. Irra guddaan wanni amma odeessi kenname kun odeessa cufaan isaan jidduutti haasamee fi gadi hin bahini warroonni sooshaal miidiyaadhaa kun warri miidiyaa keessaa gaazexeessonni waan hedduu seentee gartee luuxxee fuutee keessaa baatiin isa kanaan wal qabatee wanni Ameerikaa fi mootummaan Itoophiyaadhaa waliin haasayan muummicha ministeeraatii fi ministeerri hajaa alaa Ameerikaadhaa waliin haasayan biyyoota akka Eertiraatii fi Gibsi akka malee rifachiise. Akkasuma Somaaliif Jibuutii illee wanni kun rifachiise maaliif Itoophiyaan walumaa galatti adeemsi amma Ameerikaa wajjin deemaa jiran kuni Buma Faris baay'ee qoshasha. Blog isin irraa godhaa egaa. Dhiifama blog isin irraa godhee baasaa egaa duriyyee. Haala kana dhiifama na uffolchaa. Iskiriina yoo ilaalan yeroo baay'ee waan bareedduun arganii na uffolchaa. Mootummaan Ameerikaadhaa kaa gara mootummaa Itoophiyaa wajjin dalaguu kanarratti wanni guddoo nama gammachiisuu fi tahaa jiru kuni Itoophiyaan yeroo baay'ee isin himaa turre fakkeenyaa fi galaana diimaa gubbaa rakkoolee jiru kanneen furuu irratti yeroo hedduu Yurooppis mataa isiitii aga Ameerikaa fa'aan baatutti tattaaffii dheeraa akkuma beektan yeroo karaa galaana diimaa irratti Somaaleen ni beektanii saamicha dooniilee yookaan ammoo markaboota irratti godhaa turte sanitti tattaaffiin guddaan godhamee yeroo san keessa Itoophiyaan akkuma beektanii harka mallasfaa turte waan takkallee egartanii bu'aa buusuu dadhabanii har'a ammoo hiriyaan argame kanaan Itoophiyaan akkuma beektan ministeerri hajaa alaa waggaa 4 dura yoo dongoruu baadhe Itoophiyaa abbichi wajjin haasaa godhanii ammallee deebi'anii karaa kanaan jechuudha. Haasofni amma godhan kun Itoophiyaa karaa galaana diimaatii kabaasuu fi Itoophiyaadhaaf bu'aa Itoophiyaan argattu fedhii Itoophiyaadhaa hedduu isaa karaa kabanu ta'ee argame jechuudha. Kana jechuun Itoophiyaa uumama barbaadde karaa galaana diimaatitti yoo gaafatte kan galaana diimaa irratti bahuu addunyaan hawwitu dhiisi ufiinuu gaafii ufiin kaatee asab deeffachuudhaaf Itoophiyaan godhaa jirtu kanarratti Ameerikaan rakkoo naannoo kanaa namni furuu Itoophiyaadha kan jedhu qabattee ifatti dalagaa jiraachuun ministeerri hajaa alaa kan Ameerikaadha gara muummicha ministeeraatti bilbanii waliin haasawwan hedduuf keessaa qaba. Wanni kun yeroo gabbamee ifatti bahetti inshallah bal'inaan dhaga'uu deemna. Dheengadduma jeneraal as dhufanii jeneraal Anderson muummicha ministeeraatii fi fiild maarshaal Biraanuu Juullaa wajjin haasa'anii galanii hin turreen bulle amma immoo ministeerri hajaa alaa Ameerikaadha telefoona bilbiluudhaan gara Markon Rubio namni jedhan jechuudha ministeerri hajaa alaa Ameerikaadha bilbilanii wanna hedduu qabxiilee hedduu waliin haasa'anii jechuudha. Inni kun rifaatuu hedduu Gibsii fi Shaabiyaa keessaayyuu Asiyaasa Forqii irratti uume akkasuma diinota ollaa kanatti gargaman Itoophiyaa irratti uume jechuudha. Itoophiyaaf ammoo oduu gammachiistu akka malee gartee gammachiistu. Kanaaf baga gammaddanii isiniin jenna jechuudha. Kanaan wal qabatee karaa Eertiraa fa'aa irraallee ammoo walumatti isinii qaba inshallah. Karaa Eertiraa irraallee warroonni addunyaan mootummoonni addunyaa gamtooman Itoophiyaan galaana diimaa deeffachuu irratti haqa qabduu fi wanni kun ammoo waan xumuramee lafa taa'e ta'uu gartanii himamaa jira jechuudha. Kunis oduu gammachiistuudha Itoophiyaadhaa fi waraanni Eertiraa akka lafa gartee qabate keessaa bahuuf gaafii gaafatame irratti deebiin waraanni karaa ambaasii Eertiraa kan Itoophiyaa kee jiruun deebi'ee waan bareedaadhaa miti bakka san gadhiifnee hin baanu kan jedhutu karaa Eertiraa irraa deebi'ee jechuudha. Kanaan wal qabatee asiin dura akkuma namoonni hedduu waan kana
namni keenya hedduun isaa hin beeku. Eertiraan gaafa Mallas Faatii jiran lafa irra wal dhabaa turan lafa dheertuu kiiloomeetira 1,600 ta'u qabattee siyaasa Mallas Zeenaawitii fi hogganoonni Eertiraa yeroo sanii waliigaluudhaan muranii fudhatanii jechuudha. Kanaaf addunyaan akkuma isin dura isin beektanitti yeroo Eertiraan Itoophiyaa wajjin karaa federeeshiniitiin Itoophiyaa wajjin jiraachuudhaa fi walitti akka deebitee waliin jiraattu murteessan keessatti galaanni diimaa yookaan ammoo buufanni Itoophiyaan Asabii fi Mitsuwaa itti fayyadamaa turte sun ilaalcha keessa galfameeti akka biyyi tun lamaa walitti deebitee federeeshinaan waliin jiraattuu fi wanni sun gartee murtaa'e jechuudha. Akkuma yaatan bara 1950 wanni sun kan murtaa'e akkasuma fakkaatee garuu baadhee bara 1950 murtaa'e jechuudha. Murtii san keessa addunyaan kan yeroo san keette galaana diimaa Itoophiyaan akka itti fayyadamtuuf wanni sun kaa'ame. Haa ta'u kana keessatti ammoo waliigaltee Aljeersitti bara 1992 Itoophiyaa fi Eertiraan kaayatte irratti yakki dalagamee shirri jidduu sanitti dalagamee lafa kiiloomeetira 1,600 siyaasa Afeworqiitiif hogganoonni akkuma duratti isiniin jedhe waliigaluudhaan muranii Itoophiyaa akkasiin hulaa galaanaa dhabdu godhanii gama Eertiraatitti muranii kennanii jechuudha. Shirri sun kan dalagame warroonni nuti Oromoo jedhullee harka keessaa qabanii yeroo chaartaraa san jechuudhaan beektanii hundi keessanuu wanni sun uummanni Itoophiyaallee paarlaamaan akkasuma warri dhimmi ilaalu tokkollee osoo quba hin qabne Itoophiyaa hoongissuudhaaf qullatti hambisuudhaaf akka isiin gartee gaafa biyya taatee as baatillee biyya taatee akka isiin hin jiraanneef shirri sun dalagame jechuudha. Duuba addunyaan gaafa asiin dura 1950 irratti waan san murteessitu Itoophiyaan akka isiin Bahara Diimaa irraa balbala qabdu yookaan ammoo itti fayyadamuu dandeettu waan murteessee fi mootummoonni gamtooman jechuudha. Wanni sun lafa waan jiruuf addunyaan karaa UN'tiin mootummoonni gamtaan warri dhimmi ilaalu wanni kun gartanii heera irratti galmaa'ee lafa jiruuf Itoophiyaan hadha hulaa galaanaa san deebistee itti fayyadamuuf yookaan ammoo koofii godhachuudhaaf wanni sii dhorku tokko illee hin jiru jechuudha. Gaafa Mallas Faatis bara 1992 muranii isaaniif kennan sanii kuwwaan seeraan ala ofii walii kennan yookaan ammoo waliin gartee biyya tana saaman malee addunyaan heerri addunyaa kan lafa kaayamee fi kalee Itoophiyaaf kenname sun bakka akka hin kaanetti hayyoonni addunyaadhaa keessaayyuu horni review ka jedhu warri gartee waan kanarra qorachaa jiru warri waan kana hordoftan yoo jiraatan horni reviewuun bal'innaan waa'ee mootummoonni addunyaa gamtooman lafa kaayaniif irratti mari'achaa jiru gartee keessaa Itoophiyaan nagaa daangaa kanarratti nuti osoo nuti karaa biraatiin deemneen barbaadatin gartee heera addunyaa cabsan akka nuun hin jennee fi waan kaleessa mootummoonni addunyaa gamtooman bara 1950 kaayan san gartee bakka takka nu deebi'u kan jedhu Itoophiyaan mootummoota gamtoomanis akkasuma 7G 20G fi mootummaa Afrikaa gamtoome kanneenis gaafachaa turanii isaniif warroonni kunniin irra dalagaa waan jiraniif amma horn review akka kaayetti qorannaa waan kana irra gaggeeffameef deemaa jiru irratti Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuun dirqama deeffachuunis mirga qabdii kan jedhu kanaaf ammoo karaa nagaatiin ta'uu qaba. Eertiraan waan kana irratti waan mormitu tokko illee hin qabdu. Lafa namaa yookaan ammoo galaana san Itoophiyaadhaaf deebisuu qabdi. Itoophiyaan gartee itti fayyadamuuf gara Bahara Diimaatitti ba'uu qabdi kan jedhu murteessee lafa kaa'anii jechuudha. Kanaaf kun walumaa galatti wanni dalagameen mootummaa Itoophiyaadha karaa dippiloomaasii addunyaa waliin amma jiranitti keessaayyuu biyyoota guddatan yeroo dheeraa walii tuqaa turre. Kaan amma wanni waan kana mara jabeessu maali? Amma duratti isinii tuqe mootummaan Ameerikaadha. Yeroo ji'a tokko hin geenne keessatti yeroo lammaffaatiif kaan gara jeneraalaatiin kaan gara amma deebi'e ammoo ministeera hajaa alaa USA yookaan Ameerikaatiin wanni amma dalagamaa jiru kun Itoophiyaadhaaf gartee gammachuu guddoo raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadhaa humni baaraa deebi'ee akka jabaatee ijaaramuuf ka ijaarame kun ammoo akka gara hulaa galaanaatti achi bahee keessaayyuu beezi yookaan ammoo buufata waraanaa Itoophiyaan argattuu fi Itoophiyaan nageenya gaanfa Afrikaa kanaaf akkasuma naannoo kanatti argamus nagaa akka buustuu fi wanni hedduun gargaarsi akkasuma gartee tumsi akka godhamuuf bal'innaan gartee lafa kaayaa jiran jechuudha. Kanaaf wal qabatee ilmaan Oromoodhaa haalli biiteen deemu jirtu oduu gammachiistuu biraa namoonni akka tasaa qilleensi na darbeef jarjaree isin keessa buusa. Gama biraatiin ammoo oduun gammachiistuun takka dhufte nuti alhamdulillahi rabbil aalamiin Rabbiin biyya teenya tana akkuma isin dura walii tulletti gaafa mootummaan adilli namni gaariin biyya bulchu bu'aa hedduu wanni hedduun argamti. Itoophiyaa yeroo ammaa kana keessatti gaaza ofii barbaadde daaba ofii barbaadde argattu malee Wallo keessatti wanni nama dinqisiisu ajaa'ibsiisu tokko gaazni lafaa bahe kan ofiin gartee dhiibbatee bahe kan namni hin barbaadin. Gaazni kun yeroo Mallas Zeenaawii fa'aa jirullee naannoo Walloo kana keessatti
bahaa ture mul'achaa ture haga lafa burqee bahee bishaan walitti dabalamu gahaa ture. Amma immoo oduun gammachiiftuun argamte gaazni kun bal'inaan ofiin dhiibbatee lafa dhoosee bahuudhaan biyyattii tanaaf gartee koottaa na waraabbadhaan fayyadamaa kan jedhu ifatti kaa'ee kun Itoophiyaadhaa fi oduu gammachiistuu akka malee gartee qalbii namaa gammachiistu taatee argamtee jirti jechuudha. Maali kun yoo jettan alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin gara hedduun namaa tumsa. Kaleessa barbaadanii illee gaaza baasuudhaa fi rakkoolee hedduu keessa turanii adda sadarkaa gaazni ofiin dachii tarsaasee lafaa bahu ga'ee akkasuma gaarri dheengadda ibiddi keessaa bahe sun albuudaa fi bu'aa guddaa biyya teenyaaf akka inni fidee dhufe hayyoonni waan kanarra qoratan himaa jiranii. Kaan ammoo dahabni lafoota hedduu bakkoota keessaayyuu kaampaaniin Kanaadaadhaa kan amma waa'ee albuudaa irratti biyya keessa dalagaa jiru akka gaazni hedduu Itoophiyaan gaaza tuulaa dachii keessaa qabduu fi dhiifama albuuda dahaba tuulaa dachii keessaa qabduu fi wanni kun sochiilee bakkoota shakkamee laalame irratti dahabni tuulaa hedduu kan ammoo kophee hedduu dachii keessatti akka qabdu Itoophiyaan eeramaa jira jechuudha. Kun kanaan wal qabatee akkuma isin beektanii akka biyyattiin teenna osoo ka falfaluu ka hora jedhanii sadarkaan itti deemamu jiru biyyi teenna kalee Itoophiyaan beela fa'aaf qamadii fayyiruu fi lola fa'aaf araaraaf dhufu akkasuma wallaalina fa'aaf barsiisu sadarkaa sanitti deemamtee jechuudha. Adda wanni kun guutuu isaa dagatamee waa'een lolaa, waa'een beelaa, waa'een wallaalinaa Itoophiyaan akkuma kalee galgala oliituun warri kalee hin jirree fi karaa poolisaatiin adda gartee appii poolisni federaala Itoophiyaadhaa biyyoota 130 olitti appiilee biyyoonni addunyaa kaleessan keessatti gartee tokkoffaa ta'uun injifachuu isaa kaleessanii tunne wanni sun ammoo Itoophiyaan gara hojii seensistee deemaa jirti kun nageenya biyya keenyaatiif sadarkaa Itoophiyaan dhaqqabde jechuudha. Akkasuma gartee isteeshinii poolisaa kan nama maleeyyii yookaan ammoo gartee artificial intelligenceedhaan hoogganamu yeroo gabaabduu keessatti akka dhaabbatus achi gubbatti isinii tunne kun karaa warra galiitiin yookaan ammoo gibira kafaluu kaameraadhaan karaa viidiyootiin wanni hunduu informationiin akka namni waliin hannee fi gartee rakkooleen hin galle waan asiin dura jiru gubboo yookaan malaamaltummaa fudhachuu gibira nama dabalanii gartee hanna adda addaa dalaguu waan namoonni waliin jedhan mormii waliin dhiyeessan fakkeenyaa namni tokko yoo inni yeroo gibira kafalu yookaan ammoo taaksii kafalu san gubbatti lakkaan horii hagana qabaa kana kafaluu hin danda'u sababni isaa kan inni dhiyeeffatu warroonni gartee dhimmi ilaalu waajjira keessa ta'anii hoogganoonni olaanoo fi keessaayyuu gartee wanni kun kan dalagan gara birrii Itoophiyaa biiliyoona 100tiin warra tikaa intelijeensii biyyaatiin yookaan ammoo insaatiin gargaaramee ijoollee Itoophiyaatiin tolfamee bahe kaameraan kunniin bayina kana kun bahu kun itti bahee maaliidha galii guddaa san caalu galchuuf biyya tanas darkaa isiin guddinni isii duratti fiiguuf shaffisaan akka godhuuf jechuudha. Wanni kun bakka feete yoo jiraatte ati yeroo gibira kee kafaltu kallattiin namni dhimmi ilaalu warroonni waan kana gubbaa ramadaman iskiriina gubbaa taa'anii fagoo irraa jechuudha. Fakkeenyaaf magaalaa takka keessatti yeroo gartee baanii magaalaa ollaa jirta'ee magaalaa san keessa ta'ee gibirri guuramuu wariin fuudhamu sun fakkeenyaaf 50 yoo irraa fuudhu namtichi taate 50 san maaliif akka fuudhe eenyurraa akka fuudhe viidiyoodhaan laalaa wariin sun gartee rissiin yookaan immoo nagayeen sirnaa muramu wanni hundinuu akkasii gartee kalaa'ee wanni kun wariin sun illee kallattiin asiin dura waan kana isiniin tuqaa ture yaani kallattiidhaan akkuma biyya guddattee jechuun mallaqni galu sun asii achi osoo hin gorre bakka dhimmi ilaaluu warra gartee waajjira saniif galaa jechuudha. Akkasuma rakkoo yoo jiraate waan san gubbatti namni sun gargaaramuu sadarkaa fakkeenyaaf gibira gubbatti namtichi gabaroo kan abbaan qabeenyaatii fi warri dhaqanii irraa fuudhan kun yeroo isaan jidduutti mormiin yookaan rakkoon tokko dhalate taanii waan laalaniif furmaata waan sanii kallattiidhaan gartee kennaniif jechuudha. Warri dhimmi ilaalu fakkeenyaaf dhiisi lakkee yookaan akkas godhe kan jedhu kennanii wanni kun maaliif qoma irratti uffanni kun dalagamee uffata warri yuunifoormii warri gibira kana fuudhu irratti waan dalagameef dhaamsuu hin danda'anii jijjiiruu hin danda'anii waan adda addaa godhuu hin danda'anii sagalee hir'isuu hin danda'anii viidiyoo balleessuu hin danda'anii kana hunda waan ta'eef wanni kun biyyattiin teenya akka biyya guddattetti fakkeenya biyyoonni guddatan waan kanaan fayyadamanii galii biyya keessaa osoo uummanni hin miidhamne osoo gartee gubboon hin fudhatamne osoo nagayeen dharaa uumamtee yookaan ammoo tolfamtee uummanni hin saamamne osoo uummanni rakkoo qabu fakkeenyaaf namni sun yeroo sanii yoo kafaluu dadhabu taate sababa gaa inni kaleessu taate abbichi dhaqe sun addatti osoo hin rakkanne namoonni duuba jiran jechuun warroonni iskiriinirra jiran abbaa dhimmi ilaalutti shaffisaan dabarsuudhaan namni kun sababa kana kaleesse akkana jedhee akkamii yookaan ammoo wanni kun gartee herrega silaa irraa fuudhamu oltu dhufe ka jedhuun wanni kun tartiiba akkasii godhama. Gabaabdumatti karaa gabaabaadhaan waan dheeraa bahii xiqqoodhaan waan guddoo dalagu yoo ammatti kaaworii agas miiliyoona 100 olitti bahee wanni kun kaameraaleen kunniinis dalagamu taate gartee duratti galiin inni galchu ammoo akkuma kaawwametti warri waan sana dubbistanii jirtan ta'a. Kuni maaliif isinii tuqee kana qofaa miti karaa gartee nageenya biyyaa eeguutiin kaameraaleen biyyattii guutuu keessatti yoo ammallee magaalaalee Finfinnee murtaa'e keessa taate karaa shaffisaa highway yookaan ammoo freeway irraa eegalee
haga waliigala biyyatti akka biyya guddatanitti kaameraadhaan biyyattiin hidhamu rakkoolee jiru. Yeroo gartee namoonni waa godhan shiftaa hawaasi goote wamma hundaa jechuudha gabaabdumatti akka biyya guddatetti namoonni si'ii magaalaa xiqqoo kee jirtu magaalaa guddoo keessaadii si hordofu rakkoolee jirtu live akka wanni wadhateenee wallaallu kanatti laaluudhaan rakkoolee jiru sanii gartee furmaata fiduuf poolisii federaalaallee waan guddoo dalagaa jira karaa poolisaatiin karaa tiraafiikaatiin karaa nageenya warroota gartee eeganiitiin kana hunda maaliif isinii tuqee wanni kun guutuun dalagameef warri asiin dura mootummaa kana dhagaa darbanii biriilitii dalagee magaalaa Finfinnee qofa bareechisi jedhu kun adda dubbiin isinii maa turre isinii agaltu jechuudha. Gaafa karaa Finfinnee akkasitti tolchan magaalaalee cabsan sisteema kaameraa kanaaf haala mijjeessu sisteema gartee diroonii artificial intelligence wannoota hedduu isin walii argitanii ajaa'ibuu deemtan akkamitti Itoophiyaan addunyaanuu jechaa jirti jechuudha. Ta'uudhaaf wanni kun mijataa ture jechuudha. Adda maaltu dhufaa jira jettan abbootiin qabeenya gurguddoon addunyaa keessa jiran fuula gara Itoophiyaa deeffachoo biyyoonni gurguddoon fuula gara Itoophiyaa deeffachoo maaliifi wanni jalqabat sirreessuu qabdu sisteema jechuudha. Sisteema jechuun nageenya warroota gartee biyyateetii bu'aa qabaniitiif karaa tolchuu sisteema qunnamtee akkaataa itti maatii isaaniitiin seefti yookaan ammoo nageenya isaaniitti eeggamuu fi akkaataa itti nagaan banii galan jiruu isaaniitii fi warroonni qabeenya qaban biyya guddatanii kunneen seefti yookaan ammoo nageenya dursanii eegasii ammoo eega deeman akkaataa itti bashannanan jiruu isaanii waan gaggaarii karaa gaarii hoteela gaarii bakkoota bashannanaa gaarii wannoota kanneen yoo argatanii jedhan investi godhanii akka gaariitti jechuudha. Ka dalagaa fidan malee wanni siree baasan nyaata baasan uffata baasan transportation yookaan sirraa gartee magaarii kee kireeffatanii wanni hunduu keetii jechuudha. Nyaatarraa uffatarraa doolara fidanii asitti gartee waan hedduu baasan kana keessatti bu'aa hedduu argattati. Tokko muuxannoo inni lammataa fuudhaaf heeruma jira karaa dhiiraaf dubartiitiin wannoonni hedduun argaman kanaaf haala mijeessanii jechuudha. Fakkeenyaa Dubaay wanni isiin waggaa gartee 50 keessatti biyya addunyaa irratti Dubaay jedhan isii geesse maalidha? Shaffisa magaalaalee tolchanii haala mijeessuudhaan turistii gara sarkisuudhaan jireenyaaf haala mijeessuu uummanni isaanii xiqqaadha warra alaa galeetu miileen nagasi biyya san keessa gartee waan hunda dalagee jiraata jechuudha. Uummata biyya saniitii bu'aa guddaa dalayiddoonni namoota gara biraatii dhufanii shofeer namoota gara birii dhufanii warri konistiraakshina dalagan gaarii guddaa oofan mana qulqulleessan karaa qulqulleessan waan hundaa jechuudha. Uummanni biyya sanii jiruu gaarii ofirraa bashannanee jiraata. Kana kan godhani warroota sammuu gayaa qaban biyyaaf yaadanii waan godhan beekantu biyya Dubaay sadarkaa osoo biyyoonni gurguddaan kuuwwan warri waggaa 50 200 300 jiru osoo akka jiranu isin bira kuttee jechuudha. Itoophiyaallee wanni mootummaan hadhaa kun godhe osoo namoonni hedduun nagaa dursa akkamiin misooma dura aansitan jedhamee gaafii asirratti nuttuu dhiyaatu mootummaaf illee dhiyaatu waliin as gubbatti wal mormaa turre suni ila kunooti hadha isiniin jennaa jechuudha. Wanni inni fide Ameerikaan faatuun dhuftee Itoophiyaan ni dandeetti. Itoophiyaatu hadha agartee nu fura. Itoophiyaatu galaana diimaa irra yoo baate nageenya markaboonni keenya nagayaan gala nutis mooraalee waraanaa naannoo san jirtu biyyoonni akka nu barbaannetti nagaa naannoo sanii tiksuu itti gaafatama addunyaan mallatteessite kana eeguudhaaf biyyi murteessituu Itoophiyaa wanni jedhaniif Itoophiyaan nuuf danda'uu isiitiif gaafa Itoophiyaan kaleessa gartee mallasfaa bulchan mootummoonni dabran bulchan akkas hin jenneen yoo guddatte wanni Itoophiyaan jedhamaa ture Itoophiyaan nageenya gaanfa Afrikaatii fi lafa akka Somaalee, Burundi, Ruwaandaa fa'aa Suudaan fa'aa rakkoolee gadi furuudhaaf waraana ergaa turte malee akka ammaa kanatti humna baaraatiin baaraa irratti baatee addunyaa cinaa dhaabbattee biyya murteessituu Ameerikaan fa'aati gartee jeneraalota isiitii fi gartee hoogganoota olaanoo isaanii gara biyya kanaa erganii inumaa Itoophiyaan biyya faarfamtu taate hoogganni isii kan faarfamu ta'ee dandeettiidhaan gartee sadarkaa muummichi ministeeraa karaa giriin leegasiif akkasuma gartee wannoota godhan malaammaltummaa dalaguu dhabuu fi waan jedhe dalaguu inumaa dinqisiifachuu mootummaa Ameerikaa pireezidant Tiraampiin jechuudha ni dinqisiifadha. Dr. Abiy Ahmad Ali jedhee afaanii bahee dubbachuun maaltu fidee hojiidha jechuudha. Waan lafa kaa'ame waan dalagame. Garuu namoonni hedduun diinonni adda biyya tana keessa jiran warroonni waan kana hubatin dhagaa darbachaa turan. Garuu dhaquu waa takka dalaguu hin danda'u arguu deemtanii akaakii zarraaf jechaa turan jechuudha. Gariin namaa gaazni baasemeetii wanni jedhame meetii martuu kijiba jedhan. Wanni hundinuu kijibaa miti jechuudha. Inumaa yeroo eeggaa yeroo silaa jedhameen duratti shaffise wanni mootummaa adda jiru Dr. Abiy Ahmad Ali irraa gartee addunyaan dinqisiifatte maalidha? Waan jedhe on time akka warri jedhutti taayimii yookaan ammoo sa'aatii jedhe san irratti fuudhee harka nama kaa'aa jechuudha. Waan akkas dalaga yoo jedhan yeroo san dalaganii hojiidhaan agarsiisuudhaan kana ka pireezidant Tiraamp illee jechuudha. Mootummaa dhagaa bu'uuraa akkas goona jedhu osoo hin taane ka godhee agarsiisu. Ka yerootti illee agarsiisu jedhe jechuudha. Maaliif biyya cabxuu tana keessatti kan nu hubanne uummanni jala jiruufadha. Biyya tanaatu waan kana hubachuu hin dandeenye. Gaafa karaa manoota cabsan wanni hedduun diigamu iyyaa ture uummanni keenya. Akkami manni irra cabaa akkana ta'a miskiinni buqqa'ee akkas ta'ee jedhe jechuudha. Miskiina meeqatu deebi'ee mana argate. Karaa mana hin qabne sharaa keessa galu karaa keessa galu yoo jennee ilaallee adda namni keenya quba hin qabu. Namni meeqatu nyaatee bulee dhugaa jira.
magaalaa Finfinnee keessatti waan biyyoonni guddatte hin qabne yoo bakka jiraattu hin qabne bakka jireenyaa sii godhamu waan nyaattu hin qabne bakka irraa nyaattu jira jechuudha. Yeroo sadi gartee kaardiin sii kennamee nyaata jijjiirattee akka taajiraatitti foon guyyaa murtaa'ee sii kennamaa wanni adda addaa kudaar sadarkaa santu jira jechuudha. Kana qofaa miti. Muummichi ministeeraa kitaaba isaaniitiin kitaaba ammaatiin dura jechuudha. Kitaaba sadiin kaawwanii nama 3,000 oliif mana ijaaran jechuudha. Kun waan taphaa miti. Kitaabaan namoonni kitaaba 10-20 katabanii jiran hattaa uf jijjiiruu hin dandeenye jechuudha. Yoo ati hidhatte ofii mana hin qabanii jireenya ofii hin qaban. Garuu muummichi ministeeraa kitaaba qofaan nama 3,000 ol karaa irraa kaasan jechuudha. Warra mana hin qabne warra mala hin qabne. Kana qofaa miti. Adda biyyattii keessatti wanni nuti dinqisiifannu namoonni adda addaa warroonni gartee biyyoonni guddatan dinqisiifatan fakkeenyaaf Afrikaan gaafa walgahii as dhufte waggaalee torban kana keessatti yeroo deebinu jedhan wanni nu jenne lafaa biqilaa fooqiin yookaan ammoo buuldingiin Itoophiyaa keessaa lafaa biqilaa jedhan jechuudha. Maaliif Finfinneen adda fooqi qofa taate sanuu gartee istaandardii kan eeggatee fi babbareedoo gartee sadarkaa dheerinnaadha sadarkaa baankii fooqi 80 dalagamuu deemaa jira 80 72 53 dalagamee jira yoo xiqqaate fooqilee gara 10 fooqii dhedheeraa Afrikaa keessatti hin jirretu dalagamee lafaa yaa'aa jira jechuudha. Kuuwwan achi gadi istaandardii kan eeggate hoteelonni 5 staariin warri gartee addunyaan kanneen manoonni nyaataa kan istaandardii eeggatan warri karaa boolee falaxanii agartanii jiraatan mana tokko keessa seentee nyaata Faransaay Jaappaan barbaadoo jette istaandardiidhaan gartee wanni hundinuu hoteela tokko keessatti argatta jechuudha. Kana bira dabree istaandardiin adda hoteelonni itti keessummeessaa jiran warroota akka namoonni hedduuti namoonni waliin dandee hay warri xiyyaara keessa dalagu maal asii godha nama jedhee jira. Maaliif Itoophiyaa keessa wanni akkasiin baratan adda yuunifoormiin sadarkaa isaa warroonni gartee achi keessa sheefarii irraa eegalanii warroonni nama keessummeessan istaandardii isaanii eeggatanii wanni hundinuu nyaanni wanni hundi akkaataan itti adda Itoophiyaan tolchite fagoo jechuudha. Kana maaliif ni kaasa? Namoonni adda yoo isin Finfinnee keessa dhuftan naannoo isin amma biyya faranjii jira jettantu jira. Dhufanii namoonni ilaalaa jiran. Namoonni gartee waan dhagaan argan onlaayinii irratti websaayitii irratti argan kanneen waan gartee wannatti argan dhufanii ilaaluu jiran. Yeroo ilaalanitti maal jechuu jiran? Gara Itoophiyaa godaannaa jechaa jiran jechuudha. Muummichi ministeeraa wanni jedhan waggaa 10 keessatti Itoophiyaan ala baqachuu miti namni gara Itoophiyaa baqatu goonaa jedhan jechuudha. Maaliif kana jedhan beektu? Tokko